jechuu irratti xiyyeeffanneeti. Qophii hajjii bara kanaa gochuudhaaf biyya keessarraa jalqabne. Biyya keessarraa yeroo jalqabnu immigireeshinii irraa jalqabne Itoophiyaa Airlaayinsii, Suudii Airlaayinsii akkasumas immoo bakka galmee biyya keessa jiru hunda miijessuu irraa jalqabne. Kuni akkaataa kallattii warri hooggantoonni majlisaa pirezidaantii irraa kaasee itti aanota isaanii barreessaa akkasumas immoo hojii raawwachiiftuudhaan qabatee dhufee zarfii yookaan immoo dipaartimentii hajjii fi umraa bira gahee qophiin kun akka dura bu'ee itti qophaahamuuf kallattii kaahame irratti hundaa'eeti. Biyya alaa irratti deemanii akka kaampaanota nyaata dhiyeessuu, kaampaanota tiraanspoortii dhiyeessuu, kaampaanota hoteela dhiyeessuu, kaampaanii Minaa fi Arafaa irratti dunkaana dhiyeessuu kanaa wajjin waliigaltee gochuudhaaf waan bal'aatu isaan dura hojjetame. Beeksifni baafamee, dorgomsiifamee, dookumentii dhiyeeffatee, gatii isaa ilaalamee, qulqullina hojii isaa ilaalamee, wanni inni dhiyeessu kun ilaalamee, kana hunda irratti hundaa'ee achii kahee immoo gatii waggaa darbee waggaa achi darbee sanarraa immoo hangam immoo gadi nuu buufta jechuun immoo irratti hojjetamee hangam gadi nuu buuftee waan kana immoo uummata akka gargaaruuf uummataaf akka miidhaa hin taaneef jedhamee irratti hojjetamee yeroo dheeraadhaaf kanarratti hojjetaa turre jechuudha. Namni daldalarra jiru, namni waa bitee gurguratu, namni bishaan tokko gadi bahee bitu, namni gadi bahee kiniinii tokko bitu, namni hospitaala deemee hakkamatu, namni gadi bahee taaksii yaabbatu, namni gadi bahee raayidii yaabbatu, namni gadi bahee makiinaa yaabbatu, namni gadi bahee benziila guuttatu, namni gadi bahee minaan bitatee ol galee mana isaatti nyaatu, namni gadi bahee uffata ijoollee isaatii bitu, caammaa bitu gatiin hajjii hin dabale jechuun xiqqoon ulfaata. Wanni waggaa darbe 200 ture barana 400 500 galeera waan ta'eedhaaf. Malee kun akka addunyaatti waan dabale, akka addunyaatti waan godhamedha. Kanumaa waliin garuu majlisni yookaan warri waan kanarratti abbummaadhaan, alaaftummaadhaan itti gaafatamummaa uummata Islaamaa bakka bu'een jira jechuun itti dhagahame wanni kun kana ta'uu hin qabu jechuudhaan parsantaa 20 hanga parsantaa 30 akka uummatarraa qannasu, akka uummatarraa gadi bu'u irratti hojjetaa turre. Kafaltiin hajjii $4,991 ture. Barana garuu $4,228 kaffalaa jira uummanni. 740 kun tikeettii dhaqaa gala isaa fuudhaa fi nyaata isaa hanganni achi jirutti guyyaa 45 isaa kafalaa fi hoteela isaa kafalaa fi tiraanspoortii sa'a 24 akka inni hin dhabne hoteela isaa dura dhaabatee sa'aatii barbaadetti harama deemee deebi'uu akka danda'u qindeessaa fi yoo inni dhukkubsate hikminnaa guutuu achitti kennaa fi hikminnaa guutuu tiimiin hikminnaa doktoroonni narsoonni asii kafalamee fi tiraanspoortiin irraa kafalamee baajanni jaraa irraa cufamee kan achi geeffamu. Qorichi guutuun asii maallaqaan fe'amee Suudiitti yoo dhaqne ilaalle warri Suudii keessa jiru hajjiin dur riyaala 4,000 riyaala 5,000 hajja'amu bara hadhaa riyaala 18,000 hanga riyaala 20,000 jarummaanuu achuma keessa inni addatti miliyoona 1,300 VIP dha jedhee kafalu addatti alga Shaabaana torbaa baallama achi butuuf as butuun hin danda'amnedha. Jazaakumullahu khairan.